قافين اتفنو خرالا فائرني ولنبرسي فنو. I deem it a great privilege to have been given this opportunity of sharing with you some thoughts on the subject of Islam and other religions. mata duree islaamummaa fi amantiilee biroo juu kana irratti yaada kiyyeessi wajjin qoddachuuf carraa akkanaa kan argachuun anaaf kabajaa guddaadha. amantiilee addunyaa tanarra jiran bakka gurguddaa lamatti qooduu dandeenya. isa tokko amantii ariyaan jennee ibsuu dandeenya. kaan ammoo amantii seematiik jennee ibsuu dandeenya. amantiilee ariyaan jaaman keessaa kanneen akka budiizim, hinduuzimii fi zooraastriinizim lakkaa'uu dandeenya. amantiilee seematiik keessaa ammoo judaayizim, kiristaanummaa fi islaamummaatu jira. warri boodarra maqaa isaanii dha'ee amantiileen seematik jechuudha. akka musliimoonni yaadanitti bu'uurri isaanii tokko. nuti musliimoonni akka islaamummaatti amantiileen sadeen kunniin amantii garagaraati jennee yaaduu hin dandeenyu. akka musliimoonni amananitti wanti judaayizim jedhamu hin jiru. akkasumas wanti kiristaanummaa jedhamu hin jiru. hunda isaanii akka islaamummaatti ilaalla. jechuunis wanti Muusaan, Iisaan akkasumas Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan islaamummaadha. ergamtoonni amantii kana barsiisan jechuunis Muusaa, Iisaa fi Muhammad musliimoota turan. gaafiin garagaraa ka'uu mala. waa'ee judaayizimii maal yaadda? judaayizimiin amantii sobaati? waa'ee kiristaanummaa maal yaadda? hin jiru jechuudha. gaafiin akkanaa ka'uu danda'a. nuti akkas jechuu keenyaa miti. wanti nuti jechuu jirru barsiisni namoota gurguddaa sadan kanniini Muusaa, Iisaa fi Muhammad tokko. jechoonni kiristaanummaa fi judaayizim jedhaman bara namoonni amantii kanneen bu'uureessan jedhaman lubbuun jiranitti hin jiran ture. fakkeenyaaf Muusaan osoo har'aan tan waliin jiraate, yaa Muusaa amantiin tee maali jennee osoo gaafanne, an akka dhuunfaatti amantiin kiyya judaayizimii jedhee naaf deebisa jedheen eegu. sababni isaa jechi kun jecha Muusaan dhagee hin beekne. jechi judaayizim jiru kun kakuu moofaa keessa hin jiru yookaan tawraat keessa hin jiru, talmuuda yahudaa yookaan mishnaa keessa hin jiru. bakkuma kamittuu argachuu hin dandeessan. eegasuu jechi kun eessaa dhufe? jechi judaayizim jiru eessaa dhufe? akkaana nama nutti wayita yahudoonni dachii Falastiin weeraranitti dachii Falastiin gosa gosaan adda qoddatan. gosti hundi dachii murtaa wayii qabate. ilmaan Juudaa yookaan ilmaan ilma Yaaquub iddoon isaan qabatan Juudiyaa jedhama. namoonni bakka san irraa fagaatanii jiraatan amantiin warra Juudaa kan dachii Juudiyaa irra jiraatan judaayizim jedhama jedhanii waaman. jecha kana yahudoonni nu fakkaata jedhanii fudhatan. haa ta'u malee kakuu moofaa keessa osoo barbaaddanii jecha akkas juun argattan. guutuu kakuu moofaa keessa jechuudha. tooraa keessas hin jiru, mishnaa keessas hin jiru, talmuud keessa illee hin jiru. haala kanaan amantiin kun maqaa kan argate. garuu Muusaa osoo gaafanne wanti inni nu deebisa jennee tilmaamnu amantiin kiyya amantii fedhinnaa cufa rabbii ol'aaneef kennuuti kan jiru. kun hiikkaa bareedaa amanticha inni ilma namaa barsiisaa ture saniiti. amantii fedhinnaa cufa rabbii ol'aaneef kennu. hima kanaaf akka afaan arabaatti jechi tokkichi bakka bu'u islaam kan jiru. gara kiristaanummaa wayita dhufnus qajeelfama wal fakkaataa arganna. Yesuus Kiristoos jireenya isaa kan dachii tanaa keessatti jecha kiristaanummaa jiru hin fayyadamu. an kiristaana jee hin dubbanne. wayita yeroo lammaffaa dhufu nu isa jidduutti argamne carraa isa gaafachuudhaa yoo argannee yaa Iisaa amantiin kee maali jennee osoo gaafanne, an akka dhuunfaatti amantiin kiyya kiristaanummaadha jee naaf deebisa jeen eegu. yoo akkas naan jee irra deebi'ee kiristaanummaa isa kam jee gaafadha. kaatolika roomaati moo ortodooksa ba'aati moo adventistii guyyaa torbaati moo joovaadha moo kiristaanummaa isa kam jeetiin isa gaafadha. kanaafuu wanti an isarraa eegu amantiin kiyya amantii fedhinnaa cufa rabbii ol'aaneef kennuudha kan juudha. hima kanaaf jechi tokkichi isa ibsu islaam kan jiru. jechi islaam jiru jecha salaam jirurraa argame. hiikkaan isaatis nagee jechuudha. akka hiikkaa amantiitti islaam jechuun amantii fedhinnaa kee cufa rabbii ol'aanuuf kennuu jechuudha. namni fedhinnaa isaa rabbiif kenne muslim jedhamee waamama. hundee jecha salaamaa jirurraa argame. hiikkaan isaatis qaama ol'aanaaf of kennuu jechuudha. kanaafuu walumaa galatti islaam jechuun nagaya fedhinnaa kee rabbii ol'aaneef kennuun argattu. nuti hordoftoonni amantii islaamummaa musliimoota jenneef waamna. jechuunis nuti fedhinnaa keenya rabbiif kenneerra jechuudha. waan inni akka nuti hojjennu barbaadu cufa hojjechuuf qophiidha. akkaataa odeeffannoo karaa nabi Muhammadiin arganneen nuti Allah malee waan biraan gabbaru. waan kana fudhanneerra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaa ta'uu akka fudhannu ajajamneerra. kanaas fudhanneerra. farshoo nama macheessu dhuguun qabdan jaamneerraa nuti harkaan isiin tu'u. foon booyyeen nyaannu,
qumaara hin taphatinaa ja'amne irraa hin taphannu waan barsiifamne hunda akka barsiifamne sanitti hojjenna jechi tokko kan haala kana ibsu muslim isa jiru hiikkaan isaatis nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne jechuudha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muslima nutis muslim yesus muslima ture quraannis sahaabonni isaa muslima ta'uu isaanii nuuf ibsee jira jechuunis fedhinnaa isaanii rabbiif kennanii jiran muslima jechuun hordoftoota muhammad jechuu miti hiikkaan isaa nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne jechuudha disciples were Muslims, meaning they submitted the will to the will of God. Muslim doesn't mean the follower of God. It means one who has submitted. In the garden, if you remember, garden gets the ooyiruulee kuduraalee keessatti isin hunduu akkuma yaadattanitti Yesus Kiristoos akkana jechuun waaqa isaatti boo'ee kadhate yaa abbaa koo yoo ka danda'amu ta'e xoofoon dhiphinaa kun anarraa dabu garuu akka fedhii koo miti akka fedhii keetii malee dubbii akka fedhii kiyyaa osoo hin taane akka fedhii keetii juu kanaaf jechi tokkichi ibsu isa muslim jiru inni waan rabbi isaa ajaje dalaguuf qophiidha jechuudha kanaafuu nuti Muusaa muslima ture Yesus muslima ture Muhammadis muslima ture jenna Abrahaamis muslima ture namni fedhinnaa isaa hunda rabbiif kenne muslima amantiin namoonni kunniin hundi hordofan ammoo islaamummaadha waa'ee kitaaban amantiilee kanneen yoo ilaallu judaayizim kiristaanummaa fi islaamummaa jechuudha judaayizimii fi kiristaanummaan kitaaba tokko keessatti walitti qabamaniiru kakuu moofaa fi kakuu haaraa jechuudha kakuun moofaan kitaaba warra Yahudaati kakuun moofaa fi kakuun haaraan walitti ammoo kitaaba kiristaanummaati nuti musliimoonni onni jennu wanti kakuu moofaa fi kakuu haaraa jaamu yoo jiraate wanti kakuu xumuraa jaamu ammoo jiraachuu qabaa jedha Yahudoonni kakuu moofaa haga kitaaba macaafa milkiyaas raajichaa qofarraa fudhatanii kaafee dhiisan bakka san dabranii ilaaluun fadhan wanti rabbi isaanii kennu fedhe hundi kakuu moofaa keessatti xumurameera jaanii amanu warri kiristaanaa ammoo Yahudoonni if dura deemuu diduudhaan haqa dabsaniiru waan rabbi buuse fudhatanii beekumsa dabalachuu didaniiru jedhu musliimoonni ammoo waan warri kiristaanaa warra Yahudaatiin jiru warra kiristaanaatiin jiru isinis waan warri Yahudaa godhe gootan haga kitaaba mul'ata Yohaannis dhuftanii dhaabbattan maaliif gara duraa deemtanii gara kitaaba kakuu xumuraa fi wahii goolabbii dhufuu diddan jedhan sunis akka nuti waamnutti qur'aana gama amantiitiin waytalaallu amantiilee sadan kanneen jidduu wal fakkeenya guddaatu jira nuti amantiileen kunniin warra maddii isaanii tokko garuu kan sadarkaa garagaraa irra jiran jennee amanna bu'uura amantiilee kanneen waytalaallu dhaamsi isaanii kan bu'uuraa garaagarummaan qabu akka nabiyyoonni barsiisanitti jechuudha akka Muusaan Iisaanii fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisanitti jechuudha ajaja Yahudootaaf kenname kan duraa waytalaallu afaan Ibruutiin akkana jedha Shama Israa'il adnaa ilaahayn adnaa ikhra hiikkaan isaatis dhaga Israa'el rabbi gooftaa keenya rabbi tokkicha kun ajaja duraa rabbii Muusaatti kennee macaafa keessatti kakuu moofaa keessatti galmaa'e gara Yesus wayta dhufnu akka wangeela Maatewos keessatti ibsametti barreessitoota warra Yahudaa keessaa namni hayyuu jedhamu tokko gara Iisaa dhufee barsiisaa jechuun akka afaan Ibruutti raabaa jedhama barsiisaa ajajni hunda duraa kamiinni jee gaafate Yesuusis wayta deebisu waan inni jeerra deebi'ee isinii maara innis afaan Ibruutiin Shema Israa'el Adonai Eloheinu Adonai Echad jeettime hiikkaan isaatis dhaga Israa'el rabbi gooftaa keenya rabbi tokkicha waan Muusaatti waggaa 1300 dura kenname irra deebi'ee akkasumatti osoo jechee irraa hin jijjiirin dubbate gara Muhammad wayta dhufnu eegee isaan deemee waggaa 600 booda jechuudha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiristaanota bakka Najraan kan magaalaa Madiinaatiin alatti argamturraa dhufaniin gaafatamanii turan kiristaanonni kunniin waa'ee barsiisa bu'uura amantii waa'ee wahii isaan irratti godhamuu isaan gaafatan osuma haasawaa jiranii dubbataan warra kiristaanaa gaafii dhiyeesse yaa Muhammad amantiin isin rabbi irratti qabdan maali jee gaafate akka nuti amannutti akka nuti musliimoonni amannutti Nabi Muhammad rabbirraa wahiin itti godhama dubbii afaan isaanii keessa rabbiin kaa'ee dubbatan akka suuraa 112ffaa quraana keessa jiru irratti ibsametti qul huwallahu ahad ji inni Allah rabbi tokkicha jecha xumuraa kan ahad juulala ahad jechuun tokkicha jechuudha Yesus echad je hiikkaan isaatis tokkicha jechuudha Muusaanis echad je hiikkaan isaatis tokkicha jechuudha garaagarummaan wantoota kanneen jidduu jiru maali jecha tokko kan hiikkaa wal fakkaataa qabu dubbatan akka afaan Ibruutti echad akka afaan Arabaatti ahad wanti nama ajaa'ibsiisu jecha kana wayta barreessu ahad jee eega barreesseen booda echad godhuudhaaf tuqaa takka qofa itti godhuudha aha kan jiru gara echad jijjiiruuf ahad echad hiikkaan isaanii tokkuma
Kanaafuu wanti Muusaan Iisaanii fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan garaagarummaa takkallee hin qabu jenna. Akka nabiyyoonni kunniin barsiisanitti jechuudha. I want to make it Echad, I just put a dot. That's all. That means it's hard into that Echad. Ahad, Echad. Barsiisa biraa keessattis wantoota walitti hidhata qaban argina. Wantoonni kitaaban duraanii keessatti ibsamanii jiran fakkeenyaaf akkuma beektan ilmaan Israa'el gabrummaa warra Misraa jalaa bilisa baafamanii gara sulula Saayinaa imalanii turan. Waggaa 40 oliif gaddeemaa jiraachaa turan. Bakka irraa bakkatti socho'aa jiraatan. Haaluma san keessa osoo jiran uummata Yahudaatiif seerri akka ittiin adaban kennameef. Seera haalaan bareedaadha. Innis nama ija balleessu, nama ilkaan cabsuudha. Haqaatattamaatu kun yoo ija kiyya balleessite anis ija kee balleessa. Kanuma seerrinis akkasumatti dalagamaas. Yoo ilkaan kiyya cabsite anis kan kee cabsa. Haqni hojiirra ooluu qaba. Wanti bakka bu'aa barbaadanii mari'ataniif hin jiru. Wanti nama maneedhaatti guuranii ukkaamsaniif hin jiru. Ijaaf ija, ilkaaniif ilkaan. Seera bareedaadha. Iisaan yookaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata saniif seera kanarra gaarii ta'e hin fidan. Bakka Muusaa osoo Iisaan jiraate seera akkamii baasa? An kan jiru waan wal fakkaataadha. Bakka Muusaa osoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'anii maal jedhan? Jechuma Muusaan dubbate kan fakkaatu dubbatan. Sababni isaa seerri sun Rabbii tokkicharraa kennama. Muusaan waan Rabbiin isa beeksiseen rakkoo ummata isaa furaa jira jennee amanna. Maqaan waan fedhes haa ta'u wanti barsiisan waluma fakkaataadha. Barsiisni sun akkaataa ummata sanii irratti hundaa'a. Zinaa akka seera kennameetti dhiirri zinaa dalagee fi dubartiin zinaa dalagdee ni ajjeefaman. Yesuusis osoo ta'e waan wal fakkaataa hojiirra oolcha. Nabi Muhammad